Kana jechuudha haala ajaa'ibaatiin erga zayitii keessatti itti naqxanii haala kanaan jechuudha isan booddee miksii gootu jechuudha. Miksii yeroo isiniin jedhu kireemii ajaa'ibaa ta'a jechuudha. Waaw. Kanatti rifeensa keessan kanatti fayyadamnaani. Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha namoonni rifeensi koo yeroo filadhu wal naan gadhiisu. Akkasumallee immoo rifeensi kiyya yeroo filee asaan qarqarrisaa na jalaa caccaba. Maal fayyadame immoo narraa dhaabbata caccabuunsaa yookiin immoo lasee yookiin immoo lallaafee akkamiin itti fayyadamuu danda'a. Warri jettan jechuun warri rifeensi keessan qarqarrisaa yeroo filtan isin jalaa caccabee mummuramee bu'u akkasumallee immoo warreen filamuudhaaf illee mushuxii yookiin immoo meedoo filaan akka kanatti illee filaa gurguddaan illee filaa xixiqqaan illee yeroo miiccanii kaatan illee akkasumallee erga tureeti isinii filamuu didee asitti gijjee isin jalaa qabatu jechuudha. Warreen istireet ta'ee isinii filamuu didee egaa guyyaa har'a mana keenya keessatti jechuudha waanuma madaamiin fidde keessa isuma afaanitti akkana nyaannurraa qirixi goonee hambifannee jechuudha. Maaskii adda addaa pirootinii akkasumallee immoo rifeensa keenya fangasii yookiin immoo baakteeriyaa akka hin godhanne baakteeriyaa yookiin fangasii jechuun foroforii irraallee bilisa akka ta'uudhaaf jechuudha. Rifeensi keenya qulqulluu akka nuuf ta'uudhaaf mana keenya keessatti hojjedhee isinii qabadhee dhufeetiin jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warri haaraa taatan subscribe godha. Warri immoo durallee na wajjin turtan like share godha na wajjiniin ta'a amma waliin deemnee jechuudha. Guyyaa har'aa hanna barbaachise kunoo killee sadiidha jechuudha. Killee sadii fi avokaadoo firee 2 jechuudha. Akkasumallee zayitiitu jira jechuudha. Zayitiin kun boodarra akkanittiin ta'u ammaaf killee kanaa fi avokaadoo kana jechuudha. Na ilaalaa wajjumaan jechuudha. Kunoo avokaadoo kiyya haala kanaan keessaa baaseen jira. Kun firee avokaadooti jechuudha. Akkasumallee immoo killee kiyya sadansaa firee sadansaa yoo barbaadan firee 2 godhachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa immoo kunoo fireesh yuugaardii beektu miti fireesh yuugaardii itittuu kan jedhan jechuudha. Itittuun baakteeriyaalee rifeensa keenya keessa jiru akkasumallee fangasii balleessuudhaaf jechuudha baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef isarraatiin immoo kunoo as ilaalaa an guutuu waan ta'eef maankaa 2 yookiin immoo milaagaa 2 jechuudha. Milaagaa 2 itti dabalaa jechuudha. Milaagaa 2 qofa itti dabaladha. Isin haala rifeensa keessaniin adeemuu ni dandeessu jechuudha. Ani akkaataa rifeensa kiyya haala baay'ina rifeensa keessanii ittiin deemuu ni dandeessu jechuudha. Egaa amma kallattumaan kallaaxa yookiin jookkii itti naqadhutu jira jechuudha. Warreen kana killee kana sadan jedhee avokaadoo jedhee yuugaardii yookiin immoo itittuu jedheen jechuudha. Kallattumaan as naqadha jechuudha. Kallaaxa yookiin kan itti daaktanitti jechuudha. Waan itti daakamu asitti naqadhaani. Argitanii silaalaa as naqee walumaan daakna. No wajjin ta'a waliin daaknee itti deebina. Kunoo amma jechuudha daakeetiin jira. Waaw ajaa'iba ta'ee jira. Kireemii ajaa'ibaa jechuudha. Egaa walumaan itti fayyadamna jechuudha. Kunoo qodaa qulqulluu qopheeffadheetiin jira jechuudha. Avokaadoo kiyya asan naqadha. Ajaa'iba jechuudha. Ajaa'iba kireemii ajaa'ibaati. Hamma mana namaa jirtanitti itti fayyadama. Dhugaa dubbachuuf gaafa mana namaa hin jirre kun hin argamu. Amma jechuudha zayitii kana nan qaba. Zayitii kana qurunfullii fi qullubbii adii irraa kokonaat oiliidhaan qurunfullii fi qullubbii adii walitti affeelee irraa hojjetadhe kana yeroo hundaa didibadhu jechuudha. Innasiin zayitii barbaadan zayituunii yoo ta'e jechuun weeraa zayitii yookiin immoo oliif oilii akkasumallee zayita mana qabdaniyyuu haa ta'u itti naqachuu dandeessu. Yoo zayita hin qabaannellee rakkoo tokkollee hin qabu jechuudha. Kunoo ani haala kanaan akkasittiin itti fayyadama. Kana akkasitti fayyadamtan jennaan
Zayitiin kun dhugaa dubbachuuf zayitii. Zayitiin erga zayitii keenyatti naqnee waliin miiksi goonee wal keessa maakna jechuudha. Toshitanii miiksi weel gochuu qabdu jechuudha. Haala kana waaw akka inni itti namatti tolu dhugaa dubbachuuf. Hordoftoota kiyyaa egaa amma fidee dhufeetiin jira waliin ejjennee waliin ilaalleetiin jirra jechuudha. Egaa amma qoricha ofii nyaanne naman obaasanii isa jedhanii ofii kiyya fayyadameen isin itti fayyadamtu jechuudha. Dursa ofii kiyyatti fayyadama. Yeroo hundumaa isiniin jedha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya walumaan itti fayyadamna haala fayyadamasaas waliin ilaallachuudha. Yeroo hundumaa rifeensa kiyya haala kanaan bakka lamatti ira jechuudha. Diba'ee isin argisiisa. Akkaataa ani itti fayyadameen itti fayyadamtu jechuudha isinillee. Okay? Egaa haala kanaan jechuudha. Fileetiin jira. Akkasittiin waa akkatti namatti tolu dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Haala kanaan dibattu. Keessa isaallee saaqaa. Masaajiin barbaachisaadha waan ta'eef haala kanaanillee akkasiin hiikaa adda adda. Akka hundasaa wal ga'utti jechuudha. Bakka wayyaa keessan balleessuu ni mala aadi rakkoon qaba. Ammallee kanuma jechuudha. Haala kanaan akkasii maasaajii gootu. Akkasii asiinillee jala gashitanii maaliif rifeensa isaa fi buqqeessa walitti akka isinii faayidaa guddaarraa argattaniif jechuudha. Akkasumallee maasaajii ani gidduutti viidiyoon akka isinitti hin dheeranne gidduutti dhaabee toshii ani sirriitti kaameraa gidduutti dhaabee sirriitti maasaajii godhee jechuudha. Haala kanaan qarqaraa hanga keessa isaa hundallee maasaajii sirriitti godhee raawwadhee jira jechuudha. Kanaaf amma egaa kallattumaan maal godhaa isa gara biraatti dabarraa jechuudha. Toshitanii masaajii gochuu qabdan akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef kanani daddafee isin fuulduratti godhe aabeen kaameraa immoo toshiitiin jechuudha. Kaameraa cufee immoo toshee godhee jechuudha. Kanaaf kanallee akkasumatti dibadha.
torban keessa yeroo tokko rifeensa keessan kunuunsuun dirqama jechuudha. Bakka akkuma nyaata nyaannu nuti midhaan garaa keenyatti nyaannu, fuula keenyatti waan adda addaa dibannu, rifeensi keenyillee torbanitti si'a takkaa waa barbaada jechuudha. Isinii galee? Akkasii torbanitti yoo dibattan, yoo gosa tokko ta'uu baate har'a gosa tokko argattu, borummoo gosa torbee har'a ammoo gosa biraa argattu jechuudha. Malee yeroo hundumaa jettanii rifeensa keessan shaamboo fi bishaan qofa hin miicina. Shaamboo fi bishaan bichaatiin jettanii rifeensa keessan miicuu miti. Maaskii adda addaa, pirootinii adda addaa, wanta madaamonni itti fayyadaman ilaalaati. Waan namoonni itti fayyadaman ilaalaati. Rifeensa keessan itti fayyadamaa. Rifeensa bituurra keenya kunuunfachuu nu wayyuu jiru. Dhugaa rabbii keenya kunuunfachuu nu wayyaa. Rifeensa bitanii itti fayyadamuurra hanuufiitu namatti tola jechuudha. Hanuufii urgaan isaallee namatti tola. Kan dhufii ammallee kaameraa gidduu dhaabee sirriitti masaajii godha. Masaajii godhee xumureera jechuudha. Amma xumuree jira. Fixe jechuudha. Hunda isaatiillee fixe. Dhugaa rabbii fixe maxatii. Akkatti dibata jaalladhu dhugaa dubbachuuf. Waan sammuu kiyyatti waan dhadhaa dibadhu natti fakkaata. Dhugaa waaqaa. Kakati na uffata keessan hin balleessaa garuu waan godhanii hin jiru waan ta'eef haala kanaan akkas gootanii jechuudha. Bakka amma narraa bareedemoo narraan bareennere, bareedemoo bareennere, bareedemoo bareennere yejoo nallaa toleessa akkasittiin jechuudha. Saayitii tokko ofirra tursitanii shaampoo rifeensa keessaniif ta'u, akkasumallee yoo shaampoon fayyadamtan ta'e immoo saabunaa rifeensa keessaniif ta'u saayitii tokko qofa ofirra tursitanii shaah gootanii miiccachuu ni dandeessu jechuudha. Torbanitti si'a takka bakka haala kanaan torban si'a takka gahaadha jechuudha. Akkasii isinitti toleera yoo ta'e like, share, subscribe godhaa. Laayikiin keessan anaan na fayyada jechuudha. Isin jaalladha. Nagaan naa tura. Amma guyyaa biraa walitti deebina.